gaafa ummaan kiyya duutuu amata 12 ture. Abbaan koo yeroo sanarraa kaasee bakka ummaa tiyyaas na buufatee bakka intalasaas na buufatee na waliin jiraata ture. Yeroo sana homa tokkollee hin beeku. Ittan fufee yoon dides uleetu na eeggata. Himachuudhaafis abbaanatti ta'e. Hagan kutaa 9ffaa xumuree abbaan koo anaaf jaarsas abbaadhas jette. bara qaroominni daangaa dabree ilma namaati miti bineensi bosonaa wantoota ilmi namaa hojjechuu eegale kanatti qaroominni daangaa dabrurraa kan ka'e bineensi bosonaa akka namaatti yaaduu xiinxaluu fi hubachuu eegaletti namoonni tokko qaroomina daangaa dabarre jechuudhaan duubatti deebi'anii wanta bineensi bosonaa hin hojjenne safuu bineensi bosonaallee hin hojjenne wanta ilmi namaa dubbachuu fi haasa'uun nama qaanfachiisu hojjechaati jiru. Yeroo qabaachuun, bara qabaachuun, aangoo qabaachuun, dandeettii qabaachuun, humna qabaachuun safuu daangaa dabarte nama dalaysiisaati jira. Namoonni tokko humnaa fi aangoo isaaniitti fayyadamuudhaan, dandeettii isaaniitti fayyadamuudhaan safuu daangaa dabarte hojjetanii argamaati jiru. Wanta yeroo garagaraatti agarru dhageenyuu fi addunyaa kanarratti mul'ataa jiran irraa dubbachuun hedduu nama qaanfachiisa. Ashama harka fuunee ilmaan Oromoo eedila addunyaa kanarratti argamtan hundi keessan bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaa kan onne irraa burqee laga qaxxaamuree tulluu qaaree isin haa dhaqqabuun isiniin jedha. An mootii miidiyaadha. Warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa kan armaan dura maatii keenya taatan like share gochuudhaan nu jajjabeessa. Guyyaa har'aa seenaa ajaa'ibaa hedduu garaa nama nyaatu isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana turaan affeerraa keenya yeroo hundaati. Seenaa hedduu garaa nama nyaatu gudeeddaa abbaan ilmaan ofii lamaan irratti raawwaten isiniif qabannee dhiyaannee jirra. An kan barreessee dhiyeesse Mubaarak Baaleeti, kan isiniif dubbisu Kooket MB ta'e. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana. Nagaan Rabbii guddaa isiniif haa ta'u jechuun eegalla. Kabajamtoota maatii seenaa garaa nama nyaatu Oromoo fi Oromiyaa irratti kan ta'e gudeeddaa fokkisaa abbaan ilmaan isaa lamaan irratti raawwate kan isin biraan geenyu ta'a. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffadhaan immoo affeerraa keenya. Hiriyaan kiyyaa barataa kutaa 9ffaa turre. Hiriyaan koo yeroo hundumaa yoo waan dhiiraa kaafnu ni boossi ture. Waan irraa baay'ee garaa nama nyaate keessaa yeroo hundumaa qoradhus himuuf fedhii hin qabdu ture. Aniif isheen mana waliin kireeffannee galla. Hiriyaan koo abbaa malee haadha hin qabdu. Haati ishee fi obboleettii ishee xinnoo abbaatti gattee addunyaa kanarraa boqotte. Abbaan ishee akka haadha manaa fi akka intala isaatti erga guddisee booda naaf himte. Naaf galuu baatus suutaa naaf ibsite. Akkana naan jette gaafa ummaan kiyya duutuu amata 12 ture. Abbaan koo yeroo sanarraa kaasee bakka ummaa tiyyaas na buufatee bakka intalasaas na buufatee na waliin jiraata ture. Yeroo sana homa tokkollee hin beekun ture. Yeroo sana anis barattuu kutaa 1ffaan ture. Sana booda ittan fufee yoon dides uleetu na eeggata. Himachuudhaafis abbaanatti ta'e. Hagan kutaa 9ffaa xumuree abbaan koo anaaf jaarsas abbaadhas jettee natti himte. Anis hedduun gaddee booheen imimmaan qabachuu dadhabe. Intalli kun mistira ishee kanaa baasuu hin feetu ture. Haa ta'u malee dirqamatu natti himsiise. Osoo isheen rakkoo kana dhoyfattee teessuu obboleettiin ishee xinnoon kan waggaa 16 ulfooftee baadiyyaa irraa dhufte. Abbaatu fidee
ulfa keessa baasuuf fide. Mucaan xinnoon kun eenyu akka ulfeessee himuu hin feetu. Ta'us mucattiin guddoon rakkoo isheerraa waan beektuuf dubbii kana eenyu akka raawwates beektee jirti. Kanaaf anaan mee gaafadhu naan jette. Anis yeroon gaafadhu himuu hin diddee. Dubbii mucattiin guddoon misxira jiru kana garuu ati dubbii kana naaf awwaali jettee na kadhatte. Anis tole jedheen garaatti qabadhe. Ulfa baasanii jarris gara baadiyyaatti deebi'anii. Baatii 7 booda abbaan lafa irratti namaan wallolee ajjeefame. Ijoolleen lamaan du'a abbaa irratti gammachuu fi gaddas irraa hin mul'atu ture. Jaalallee fi kabajni abbaa jaraa dhumatee waan tureef. Sana booda ijoolleen lamaan cina kiyya waan turaniif waan ta'e hundumaa adda baasanii naaf himanii. Anis nama ta'uu koon jibbee yaa Rabbi dhiira hundumaa lafa kanarraa fixi jedheen kadhe. Garuu kun cubbuudha. Dhiirri hundi badaa miti. Akkuma badaan jiru gaariinis hedduudha jedheen yaa Waaqa koo dhiifama naa godhi jedhee ofirraa osee. Erga abbaan irraa deemee ijoolleen lamaan wal kunuunsanii barumsa isaaniis itti fufanii. Isheen guddoon qabxii kutaa 10ffaa 3.8 Preparaatorii seentee 397 Preparaatorii xumurtee Yuunivarsiitii Finfinnee galte. Isheen xinnoon qabxii 3.2 kutaa 10ffaa 2.8 Preparaatorii xumurtee Yuunivarsiitii Adaamaa seenuu jaraa hin beeku. Garuu achii booda carraa jireenyaatiin wal quunnamuu hin dandeenye. Kabajamtoota maatii seenaa kana irraa barumsa guddaa akka argattan abdiin qaba. YouTube channel keenya subscribe gochuun maatii nuuf ta'uu hin dagatina. Seenaa biraatiin haga walitti deebinutti nagaan nu tura.